Akkam jirtanii hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo hadhaa guyyaa har'aa haati manaa Baqqalaa Garbaa OMN itti bilbiluun akkana jette. Baqqalaa Garbaa miila isaatti dhukkuba, Jawaariinis ni dhukkuba, Hamzaa Booranaa akkuma beekamu dhibee sukkaaraa qaba. Isaan warra amma dura dhukkuboyyuu miti. Namni fayyaa qabu achi yoo seene hin dhibama. Sababbiin isaanii namni kun bilisa saba ofiitiif falmatanii badii tokko malee hidhamanii rakkootiin sammuutii fi waan biraatiin dhibamuu danda'anii haa ta'u dhibee biraa irratti dhibee biraa fantoo irratti cobxoo akkuma jedhamu yaada biraa irratti yaada ta'anii dhibamuu jiranii yeroo dhibamanitti yaalli gahaan hin kennamuufi Hamzaan fa'aa sukkaaraan baay'ee rakkatu jira jedhan. Baqqalaas miila isaa akka dhukkubu himan. Mana san keessaa Shamsuddiin Xahaa diqqoo akka wayyaa qabuu fi miiloo fi Baqqalaa Garbaa akka Shamsuddiin Xahaa mul'ifate akka dhufu ibsanii turan. Haati manaa Baqqalaa Garbaa akka jettutti ijoota keenya warra nuuf falmatan warra nu duratti dhaabbatanii nuuf mormataa jiran nurraa balleessuu deemu. Fincilli biyya keessaa qabbanaa'ee jira. Biyya alaa immoo bifa haarawaan bareedee itti fufaa jira. Warroonni biyya alaa maaloo nu birmadhaa. Warri biyya keessaas fincila kana yoo dho'isini yeroo kanatti yoo itti muddini qeerroon bifa haarawaan fincila yoo dho'isini hayyoota keenya baafachuu hin dandeenyu. Qaroo keenya dhabuu deemna. Bifa haarawaan cabsanii nu bulchuu deeman nu bituu deeman. Kanaafuu jabaannee falmannee hayyoota keenya abaraaran mana hidhaatii akka baafnu qabsoofnee falmannee akka gadi baafannu dhaamsa jaartii Baqqalaa Garbaa irraa akka ta'an oduu biraan hordofaa. Egaa ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jiraatan bakka hundattuu biyyi tun kallattii sadii waraanni itti banamaa jira. Yeroo hidhamtoonni keenya siyaasaa jiranitti warri nuun deemanii nu bulchanii gara dura dukkana keessaa ifatti nu baasan jennee mana hidhaatti rakkatu jiranii. Amma mootummaan kun kallattii sadiin waraanni akka itti banamee deemaa jiru waraanni jajjabaan itti banamuu deema. Halkan dheengaddaa halkan kanaa jechuudha akka oduu wayii nu ga'etti Isaayyaas buufata xiyyaaraa Tigraay misaayila darbattee harkaa dhoowwiteerti jedhama. Isaayyaasis waraana liyyuu hayil yookaan waraana federii kana uffatatti jijjiiranii achi keessaan uffata eektiraa waraana eektiraa jijjiiratee akka shiraaruuf baadummeerraan uummata Tigraayitti dhukaasa banaa jiru waan arganiif Isaayyaas Afwerqee mootummaan Tigraayis akka malee waan balaaleffatuuf rakkoo garaagaraa akka irra geessu waan beekaniif gara lamaan waraanatti banuuf murteeffatee ka'ee jira. Mootummaan kun waraanaan uummata kana harka kennachiisuuf waan deemaa jiruuf waraanaan immoo uummata harka kennachiisuu hin danda'u. Waraana kan itti banaa jiru uummata Tigraay. Uummanni Tigraay immoo uummatutti hin falmanna jedhaa jira. Kanaafuu nu immoo akkam godhuu qabnaa maal godhuu qabnaa waraanni kun addan cinne deemaa jira. Achiin milishaa Amaaraa wajjin dhukkee walii kaasaa jiranii Eertiraan illee asiin dhukkee walii kaasaa jiranii akkam goona ka jedhudha. Immoo akka dabalataa waraanni guddaan badaan kan banamuu deemaa jiru mootummaan Ijiptii Mursiin dhufee Suudaaniin daawwatee jira. Akkaataa waraanaaf mijaa'uu fi akkaataa buufata xiyyaaraa akkamitti ka'eetiin bishaan illee dhaya akkamitti waraana miilaallee seensisee dho'a akkam godha kan jedhu dhufee marii gaarii mootummaa Suudaanii wajjin marii gaggeessee jira. Deemees daawwatee jira. Wantoota garaagaraa xumuree jira. Qophii kanaaf filatee ilaalee jira. Mootummaan Ijiptii yeroo kana dhufeeti waan kana laaluu maaf filatee yeroo kana dhufee waan kana maaf filate jedhanii hayyoonni tokko tokko yoo kaasan immoo yeroo Itoophiyaa walitti buutee jirtutti yeroo Tigraay fi wanni naannoo wal qoodanii waraana keessa jiranitti maaliif filatanii jedhan. Jarri istiraateejii sadii baafattee deemti jedhan Ijiptii. Tokkoffaa Itoophiyaa humna waliin dhawu jara waliin filanii waliin dhawu yookaan immoo humna biyya alaatii walii galanii waa irraa kutanii yookaan immoo Suudaan yookaan ollaadhaan walii galanii ufumaa waraana itti banu. Amma Masriin akka isiin filatte yookaan Ijiptii Mursiin carraa tokko milkaa'ee jira. Uummata waliin dhahamullee milkaa'ee jira fakkaata. Tigraay fi Itoophiyaan Tigraay fi amma mootummaa federaalaa waraana waliin bananii jiranii jechuudha. Gara kanaan milkaa'ee fakkaata. Inni lammaffaa Suudaanii walii galuudha. Suudaanii walii galee daangaalee daawwachuudha. Achiin immoo waraana miilaatii fi xiyyaaraadhaan wantoota garaagaraatiin miidhaa gurguddaa akka geessu haala mijeeffatee tottolfataa jira. Waliigalee mallatteessaa jiranii immoo tarkaanfii kana akka fudhannu ammaaf sodaachisaa goone tarkaanfii kana akka fudhannu Itoophiyaa yoo waan nu jennu diddeedha. Yoo waan nu jennu mallatteessu diddeedha. Immoo Itoophiyaa hangi itti eeynu hanga mootummaan waaraa kun mootummaan tasgabbaa'aa dhufutti mootummaan kun hanga bu'utti mootummaan uummataan filame kan uummanni jaalatu hanga dhufutti murtii gaarii tokko hanga murteessutti teennee isa caqabnaa yoo kana hin taane immoo tarkaanfii jiru humnaan hin fudhanna kan jedhan dhaadannoo akka gaggeessaa jiran miidiyaalee isaanii garaagaraa irratti kan dubbisaa jirru kan argaa jirru jechaadha.
obboleeyyan kiyyaa kabajamoo jaalatamoon akka Oromootti maal gochuu qabna, akka kennatti maal gochuu qabna. Biyyi kun gara baay'een diina horattee jirti. Diina garagaraan diina addaa hin cinne horattee jirti jechuudha. Maaliif hayyoonni keenya dhibamanii mana yaalaa jiranii, dhibamanii mana hidhaa jiranii, kan nuun deeman kan ummata kana tasgabbeessan jennee yaadnu. Sababbiin wanni namaaf nama waliin buusee lubbuu namaa galaafachiisu haasa'u, waan haasa'aan furamu, waan siyaasaan furan, waan malaan furan, afaan walii galuu diddaan xiyyaa haasaatu jechaan namoonni barumsa hin qabne duudaan kan akka Dr. Abiyyi kun biyyaan deemee biyya wal ficiisisee lubboota namoota baay'ee galaafataa jira. Beekaa hidhaa, hayyuu hidhaa, kabajamaa nama jaalatamaa hidhaa kan akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa hidhaa, kan nageenya buusuu danda'u, kan biyyattii san tasgabbeessuu danda'u, kan biyyattii san deemuu danda'u hidhaa. Biyya waliin fixee ilmaan qulqulluu garaa nyaatanii waan hin qabne kan Tigraayis taate kan naannoo fedhees taate wal ficiisaa jira jechuudha. Kanaafuu aangoo ofii dheereffachuuf biyyattii san giddiin dhiitee cafaqee bulchaa ibidda biraa dhaamsatti ibidda biraa ofitti dabalaa jechuudha. Ibiddi amma sodaachise guddaan kan Masrii kana. Masriin bifa ajaa'ibaatiin Suudaan walii galtee Suudaan illee mootummaa Itoophiyaa ganee jira. Mootummaa Itoophiyaa ganee jira. Daangaa irraan hin beeytanii karra cufatee jira. Asiin durallee mootummaan Suudaan yeroo tokko waraanni isaa Itoophiyaa seenee akka waan dhukaasoo babbanee jedhanii haasa'aman shakkamaa ture jechuudha. Gaarreeffannaa Suudaanii wajjin hin qabanii, dippiloomaasiin Itoophiyaa fi Suudaanii waliin qabdu hin jiru. Masrii walii galtee jirti. Akka amma jalatti walii galan inda'u wantoota garaagaraa walii hojjannaa gara fuulduraatti hojjannee guddannaa haasaa dippiloomaasii akka nama Suudaaniif yaadee Masriin dhuftee waliin marii godhaarti jechuudha. Nu immoo yoo Masriin Itoophiyaa kana dhooyte nu faayidaan maali, bu'aan maali? Nu osoo kunillee hin ta'in harka micciirree mootummaa kana akka Oromootti maaluuf jabeessinee harkaa qabnu? Qawwee hin qabnu, waraana hin qabnu, hayyoota hidhaa jiranii akkam ta'uu deemnaan maalirra jirra? Hanga tokko dhumatanillee milishaan Amaaraa qawwee qabdi. Milishaan Amaaraa wantoota tokko qabdi jechuudha. Nu wanni godhuu qabnu Oromoon akka maaliif qabsaa'u, Oromoon gabrummaa keessa akka jiru, hayyoonni keenya akka hidhaa jiran, mootummaan kun kan uummataan filameeti, mootummaa gabroomsaadha. Isaanis waa tokko dubbatanii jiran. Hanga mootummaan uummataan filamu ta'utti in eegnaa. Mootummaa sammoochiin marii hin goonaa. Kuni mootummaa uummataan filameeti, kan aangoon isaa darbeedha. Uummanni jibbee itti fincilaa jira. Kanaafuu hanga mootummaan waraa gadhaabatutti in eegnaa arta Masriin illee. Obboleeyyan kiyya akka Oromootti maal goonaa? Warroonni Masrii jirtan tokko tokkollee bakkoota garaagaraa dhaqxanii warri haasa'uu dandeettan, warri saba kanaa sagalee ta'an jettanii yaadda yoo jiraate waan kana bifa bal'inaan himuudha. Ilaalchi keenya maal akka ta'e nu maal akka feenu jechuudha. Bishaan Abbaayii lubbuu nama tokkoo nu hin caalu. Bishaan Abbaayii lubbuu Oromoo tokkoo nu hin caalu. Bishaan Abbaayii lubbuu hayyoota keenya nu hin caalu. Hayyoota keenya dhabaa Hacaaluu Hundeessaa ka fakkaatu qacalee ilma sabaa dhabaa. Hayyuun keenya mana hidhaatti yaala dhabee dararama. Wanna yeroo bishaan Abbaayiif quuxoynuu fi yeroo bishaan Abbaayiif cinqabnu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu warri diinni keenya diinumaa Tigraay nu miitee jirti, diina wayyaaneen nu miitee jirti. Garuu yeroo ammaatti wayyaaneen bilisummaa mataa ofii waan barbaadduuf nama dhiitee si bulcha jedhee na gaafatu. Nama dhiitee si bulcha ajaja kiyya fudhu. Yoo ajaja kiyya hin fuune akka mooyyeetti sheerumee si bulcha nama naan jedhu ajaja isaa hin fudhu. Sheerumee nan bulchu uummata kiyya waliin dhaabadha ofirraa dhooggaa bilisummaa biyya kootii fi maqaa kootiin ni gonfadha jetteetiin Tigraay qabsaa jirtu malee biyya cabsinee Itoophiyaa bulchina jettee yaada akkasii hin qabdu. Akka mataa ofiitti bilisumtee of taate jiraachuu feeti jechuudha. Abiyyi immoo maaliif haasaa kun dhageenye, maaliif jecha kun dhageenye, maaliif filannoo goota, maaliif propagaandaa koo kan kijibaan fudhanne jechuudha. Tigraay immoo kanan fudhannu yoo taate dimokiraasiin dhufta, uummataan filamta. Kanaaf achiin acha barabbaree uummata shawwadee uummata taphadhoo kan jettu taate hin ta'u jechaadhaan kafalmattee jechuudha. Amma Tigraay irra deddeebitee kaayadaa jirtu humna elektiriikii tiraansfoormeeshinii giddibii isaanii kan jalaa dhayan amma deebistee ifaasan akka hojiirra oolu gootee jirti. Giddibiin gaara jala jira argatanii dhabuu hin dandeenye jechuudha. Bakkoota garaagaraa adda Giraayii fi Maqalee baadiyyoota garaagaraa irratti illee xiyyaara darbannaa godhaa turanii akka xiyyaara takka dhahanii buusanii lammaffaa darbannaa xiyyaaraa godhaan jiranii jedhama. Immoo qabsoon biyya alaatii kan Oromoo finiinee deemara biyya keessaa qabbanaa jira. Akka yaada wootiin kan dhaaman biyya keessaallee finiinee deemuu qaba. Akka Farahaan Abdusalaam barreessetti fincilli jabaan akka Oromiyaatti dhahuu deema bifa haaraan jedhanii hayyoonni tokko tokko miidiyaa garaagaraa rakkaasaa jiranii fincilli sun bifa haaraan yoo deebi'ee dhoohe fincila dhahuu qabudha jedha.
obboleeyyan kiyya mootummicha kana yoo akka malee falmannee gamaa gamana umurii isaa hin gabaabsine baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo ka Jaalmarroon hoogganamus tarkaanfii cululuqaaf bareedaa fudhataa jira. Naannoo tokko akka qabateetti haasa'amaa jiraayyuu waraanni jaba itti banamaa jira. Kan Jaalmarroon itti banamu, kan Masri itti dhaadattee muddamsiisaa jirtu, kan Tigraay irraa itti banamaa jiru, kan uummanni Oromoo yoo asii ho'isee mootummaa kanatti bane bilisummaa keenya yeroo gabaabaa gonfachuu qabna. Wanni nu qabsaa'uu qabnu irra guddaan hayyoota keenya baafannee gara ce'umsaatti qopheessinee uummata tokkotti, uummata Oromootti kennuu qaba. Uummanni Oromoo guddaadha, guddaan immoo bulchaadha. Gara bulchiinsaatti ceenee fala jabaa tokko godhachuu qabna isiniin jedha. Akka Oromootti wal ijaarree cimnee jabaannee qabsoo jajjabaa tokko uumannee finiinsuu deemuu qabna. Amma hayyoonni tokko tokko akka haasanitti qabsoon guddaan akka Oromiyaatti dhoowuu deema jedhaa jiranii. Akkasii obboleeyyan kee kabajamoo jaallatamoo nu akka Oromootti haa jabaannu. Uummanni qawwee qabu falmataa jira. Warri qawwee qabu immoo guyyaa tokko mirga ofii inni gonfata jechuudha. Kanaafuu nu warri qawwee hin qabne akka garbuutti isin haamna. Kaan cabsinaan kun garbuudha hin haamna jedhanii warroonni haasanii jiranii akkasitti nu foggoraa jiran jechuudha. Kanaafuu jabaanneetiin gadi baanee haa qabsoofnu jenna. Horaa bulaa galatoomaa isiniin jedha. Asirra yaada koo xumuraa. Oduu itti aanu akkasiin dhufutti nagaa fi rahmanni rabbii si wajjin haa jiraatu jabaadha isiniin jedha.